Kai ini dalam tema namni naime stokola mamit. Tokora lama sedira afuri nama hedun naime. Bar dubbi nama tokon sadde itu nama lama sadde itu. Tanama sadde afuri mo yo wal fakatu sedufte. Dubbi tan haysa afuri tu qabda. Assalamualaikum akama orduftu takhayna qabdani fayara jirtu alhamdulillah galat rabbi askenye galatni hawaqati wahidu admri wahidus dubbatani ga mal akkayani moligi me ulara حالته کو کرتے تک کرتے وام برانا د بهي سها کرتے مفين کرتے انا في کرتے فيرو زي دويرتي خناغا من قدما کرتے نجدو تاو جرني کرتے ان ودما کرتے شين الادا حرمين کرتے کتی کرتے شين قبدو خنا غراين قبو في اكمك ده هاجر قبته دران من قدما سو خنا غوتو ورق اما اربابته نانغل गावे मुफिलक अब्दीला लेना अरन ले करते सदरका करते रो यादे गा खाना खाना युद्ध करते में बाबती कब युद्ध ला ले दिन मा मीडिया दान युद्ध जिरा नोलिन तुरा हाये तफा हाये बरेदा याद ने तकाफते स्नागलो तो मालिफ जन्नानी दुगादा अनिलेन दुबितना जरो हासवर जरो सनिले जोन तो कासा तुरते dubbi tanarra guddootu harkaa qabaate ammaan tanana dhagaye gulantaarratti si deebisa achirratti waa hunda dubbadha jeetiin ture ammas deemteeti akka nuti ni anneefi akkana jechuun gaa namni tokko beeki akka ati ni atti beeki akka yoo fiinfeetu qaama keetirraa hun harkattu janii mitire akka nuti jenne san nu ta'uu didee kun ammas asirratti nu dhuftee kun aara isiisan gaa nutti agarsiifte dhuguma wanni maan tana ta'e waan jechuun duraan bubbulaa ture ta keessattis gad dhorkaa turre jechuudha hundumaafu maal jechuu barbaanne waan amma taame kana nutis laalle agar hundi ammaan tana nu beeki dhaloota isinis dhaluma teenya ani siin jeelleen ture sayoomi osoo kaasootti jirru isiin dhalateetii ichi dhaytee eebbiftee haaloltee nu biraa deemuu dandeessalleen siin jaabeek san inni dhalootummaani waan dhugumaa wajji qabnu haqa jechuudha wanni san waan eenyu firraa gartee haaluun dandeenye dhalatee ammoo akka dhaloota laaluu baattee yoo akkamma alagatti laaltee deemte osumarraa dhaamottuuti dhagaan faan irraa si dhahaa beek maaliif si dhala wallaale isiillee dhala waasin beeytuuf hinja yoo ati immoo dhalatii jettee bakka gartee ofii dogoggoroo umtetti tananaa dogoggoroo godhe tanaa jecha naa qabattaa jettee osoo washeenuu dhoyte ala silaa kunis nutti hin dhufu beek dogoggorri ni jira jechuu kiyyaafin siin jee amma dogoggorri kun bakkirraa ka'e ijoon guddaan akkiin an qabadhete anka kana duru jiru hin beeku mucaa isiin haboo taatuufi haqabanii fidan jedhu kanarraa jechuudha natti fakkaate kanarraa ka'as ka'iga haala ammaan tana jirutti deemaa jira jechuudha wanni kuni beeki yoo qaqqabne ilaalle hunduma keenyattu woomaatu mul'ata haa ta'u garuu atis obboleessa keenya isiilleen obboleettii teenya kara tokkoon intala teenya kara nu dhalootaa jechuudha wanti ta'e san hunduu ta'ee jira ammas dubbumatti jirraa beeki maaf ta'a hin jennu firraa xumurraa ati waan goote kana keessatti ofii keetii sakatta himee waan taate bakka itti balleessiteef kanallee naa ibsi gama feerusattichi deebineeti firraa xumura dubbii. Gartee isiin gartee baddisan keessa mucaan gartee aarafeen jaartii gartee isii dhiisee ilmaan galchuu kuusan keessa gartee isii barbaaduudhaan gaa. Baddee jala baddee. Allukkuudha. Nama wajjin gartee gaafsaniin barbaadu ture anga ani ijaasan. Maal akkana godhate inni? Ijaasan illee hin qabu. Hagaraa marsiidhaa hagaraa summii qaba. Ijaasan amma ijaa miti sallee calloo barbaaduudha lafee ishii barbaaduudha ishiin ammoo san guutuu gartee hammeenyi gartee. Barbaadu allaani kana barbaaddaniif si. Egaa magaalaa tana keessa ilmi namaa kuni gartee namni kun jaartii namaati. Waan biraas irraan fedhu. Mucaan ana bootuuf. Mucaan ana bootuuf bakka keessa. Bakka sanii mucaa sana baas. Nurraa usgaan gubbaan dubbateen hayyame. Akkasitti. Asirraa isa kan ukkaamsee ajjeesee hin fedhaa'u. Hayya. Akkasitti mucaa haboo taatu san ijoolleen fiddee na bira fiddee jechuudha. Hayya. Sanumaa gartee annis ni rafee na harkaa baafatee. Hayya. Quba qabdi beekaatu jetti si bira dhufee. Hayya. Si gamtee. Na harkaa baafatee ni raftee sarkaa haftee. Rafee na harkaa baafatee si jiraara. Hayya. Gartee sani isii bira dhagee jira ni beekti immoo quba qabdi quban qabu jettee immoo akka kana jechuudha. Kana. Qubaan qaqqabu ni fidda.
ni fiddaa Amma feetu. ni fiddaa akkam Adaba dhugataa. waan kan qaba Bichoo. Amma reefu tan bilaa shitti Adaba dhaan bilaa dhugataa. amma laal. Laal. Amma maali boote? laala kenni jigorte Ati saasa akkanaa naasayiniiti. Haasawaa kam? Afaan Oromoo ni beektaa miti reessirti. Haasawaa kam? Boo amma maali siin jee? an mataan si facaasa Hundi. mataan si facaasa mataan si facaasa dhiiga kayoon akka hedduu takkaan gammada Uleen. Meeqa taaka waan jira walumaan barra. Mee gowaan irraa dhiisaadha. Ati hayyee haasaa kee karaa dhiiftee karaa biraatu deemu. Saati akkamitti haasoyta boo? Akkasitti Eh, inni san achi na biraa baafate jechuudha. hayyee. Boodarra kunoo baadiyyaa keessaa kunoo viidiyoo saaraa rabbitina keessaa viidiyoo maree gadhiisee achirratti qilleensa irratti ilaalesii gadhiisee yoo. Agartee maali? Isin jalaa Eessatti amma si gadhiise? jalaa baafate malee ati gadi hin dhiifne. anaaf gadhiise Maaliif qabdan jechuun viidiyoo saaraa anaaf gadhiise eessatti hin qaban Hayi. Abboon numaaf miidiyaa. Ah. Gurbaan kun coggaaraan abalbeetu jira. Takka asirraa eegaafachu jira malee mataa fatteesseetiin utaalee alabbee kutaa bishaara qabadde. Virus akkasii miti amma laal. Dhalaan jira mataa facaasee illee maqaan aan qabdu. Amma Amma isiin maal barbaaddeedha dubbii isiin hambeeka. dhageeffadhu. Hayya. Barana. Aboo. Awana dhageessaa. Hayya. Aboo ati laal. Barana gartee. Virus gataa gaati haadha dubbiin tani gataa. Barana gartee. Boo gataa barana gartee maaliif? Bichoo gataa kaati nurraa. Nin beeka reefu siin jee. Maalagummaa dhiisisin tumaa gataa. Reefu sitti himee jira waan. Ati saasa biraa dhiisi. Galtee? Maali naa galte? Akkasitti. Hayya. Ha? Mucaan gartee. Aboo dhagay. Virusa. Amma booda harka laadhootis. Hayyee. Sigala. Amma siyyansa kanaa duraa dhaabi. Siif jecha dhiise. Wanni nuti irra Yoo ati na jiru dubbiftan dhageeffadhu wanni bakka tana jiru nuti dhagaadhaa miti. Hayyee. Yoo nuti muudhaa deemtan kaa'eefuma baataniif tumuu. Anaaf Aboo. balleessa. Yoo si Amma na tuutaan anaaf dhageeffadhu. balleessa. Hundee ati mucaa fuutee mana kaa'umsan badiidha balleessitee jirti. Virusaa qofaa min hundatti balleessite. Ayyee. Amma anaa rafee na jalaa bahee jirti. Bahee achi yoo waan biraarra bu'eesi achii maree jetta amma laala haasawaa miti beeku. Ayyee. Achii waa maree viidiyoo irratti agarree jetta. Mucaan mana erga manatti hiitee si rafisee bahe yoo waan biraarra bu'e kasaara njoo afaaniin Aboo itti dhiisisii haaseera. waan biraatiin jee kaballeessite nu hundattiin siin jechuu barbaade. Ayyee. Kun ammaan tana badiidha. Yoo ati balleessite gaa badiin ta'e silalleefuu badii waa namni guddaan namaan fudhatu. Isumaa qaba michoo ati ammaan tana ni adabattamu na dabaltu. Hayyee ni na dabala. Amma yoo badii balleessee jira hundeen. Balleessee. Balleessaan inni balleesse balleessaa hongan qabne. Si qofatti miti maas ka balleesse. Nullatti balleessee jira. Akkitti nutti balleesse. Ilma keenya qabee silaa yoo ati baddee jiraatte waliin barbaannaa dhiisee osoo tabadde barbaaddatu jiru isaa hubachiisuuf hidhaagisee kaa'e ajjeesuuf deemamu jiraachisuuf deeman anu na yaachiftisan. Sanis badiidha. Maaliif isa qabdan san wanni hiitaniif hin jirtu hunde. Qabdanii mucayyoon teenya kana haalli kun gartee isiirraan tolu kanaaf barbaadu jiraan waliin dirmadhu yoo jettaniin mucaan nama isin waliin dirmatu malee nama isin dura dhaabbatu. Sangoduun kee badii guddoodhaan siin jee isii qofatti miti nulle balleessite akka Oromolleetti badii dalaggee jirta jechuudha. Amma gaa ilmoon abbaatu ilmootti balleessee badii yakka kaafata osoo hin taane badiin gaa abbaadhaa ilmumaatu kaafata. Isiin ilmoo teenya kanumaafuu waan inni balleesse sumaa qabaatis. Dhageeffadhu. Badii jalaa haa ba'u. Badii jalaa haa ba'u. Amma booda hayyee maal badii jalaa haa ba'u. Hayyee. Ammoo aan eega rabbiiti sirra dhiise. Hayyee. Mucaasa yoo baasuu baatan. Hayyee. Ammallee badii gubbaan akka dabalatu ni beektaami. Hayyee. An ammoo siif jecha amma afoonaan illaa ijeen hundeedha. Afoonaan illaa. Afoon nyaatii garaadhaa baafadhu booddu waa'ee godhiif. Afoonaan illaa dhaabbatu diddee jirti ati. Ammoo gaafa mucaan mul'ata dhabe. Dhibbaan afoonaan illaa amma. Aboo. Amma siin jechuutti jiru ani isaanii jechuutti jira. Afoonaan illaa ijee. Siinii jirti. Ilaa. Aboo. Afoon nyaalillaa jiin siin jedhu waa'ee godhu waliin. Garaadhaan du'aa godhiif siin Ijara jedhu. bubbutu jira bal'aa ija kana. Ijamaal bubbutu jira. Kayaan afooytuu gaafadhu jana bubbutuun maalidha? Alaas afoonaan illaa dhiifama jenne. Hayyee ati samtuu sirraa haka bu'aan jira. Hayyee. Anis akkasuma yoo si balleessallee dhiifama si gubbaan harka laachuudha. Rakkoota kalleen qabuuti. Badii jalaa ba'aadhaamtu sirraa haa qabuuti.
Ifam. Is. Akkasii garaadhaan du'aa nu godhuuf himee ammaan tana waan siin jiru dhageessa. Ati si jituun ta'in bakka deemtu hundatti iyyaan deemee. Samee dhaggeeffatu nama miidiyaa dubbisee afaan hin qabe. Anaa tana maraa attuma na godha biiti. Ani tungaraa wanta kan qabu ati na beeyta. Maraattuu na godhaniitu makka nama hatta bar arafee qofaa ganda qofaa miti. Hordoftoonnummaa na hordofullee intalti fayyaan qabdu tun qalbiin fayyaan qabdu maraattuudha shalleedha naan jedhan. Hayyee maqaa kan hunda kanaa baase. Afaan kiyya ati namni maraattu yeroo siin jiru si maraachuuf deema maraataanuu isaanii takka ji. Ammoo iyyituun ta'ini obsa ifitti gadhiisi. Waan jiraan amma akkuma nama siin jee kana ati ma deem karaa mana keetitti deebi. Arafee anaatu gaafataan siin jee bakka sana keessa waa hedduutu jira. Waan jiraa san anuu gadi fageenyaan taniin jechuun yaadee fi irra gaheetu jira. Fageenya irraa of biratti si dhiyeessa. Hangasuu hammaan siin jee san niin gaha. Ati yoo inni oowwallee qabbanooyituu tahaa deemi malee ibidda lama walitti hin tahinaan siin jechuu barbaada. Arafee amma ni yaammata. Arafee naa yaammataan je. Ammaas isin lamaan badiin dilli gurguddoon akka namni nama yaachiftutti jirtu san hin jiru. Ani namni bakka tana keessa jiraachuun arge. Atis aglii qabaadhuun siin jechaa ture. Bara aglii qabaachuutti hin jira. Annaguma maa yoo inni takka jee waliin hin iyyin gaammaa achirra jiroon argu. Saduuba lallabni amala kiyya. Lallabaan umarabbitti na uume amala kiyya. Lallabii haasawuu malee hin beeku. Gandii ogummaa kana baalogummaadhaan hase'a. Ati immoo na beeyta waan ta'eef amma an ka'eetiin gala deema. Arafee yaammadhu. Ni yaammadha. Yaammadhu mana keetii yaammadhu. Nabi wal biratti illee wal mormina. Maalirraa wanna kun ka'ee jee adda baafadhu yoo namni keessa jiraatan. Naa obbayamtu sirraa qabu hayyan hin gaafatu. Waan nama keessa jirus waan nama kana takka irraa jalarraa kaasee gubbatti naa himes nama tokko lamaa miti. Anis tanaa na dubbisee maraattuu nan godhina mee biitii guutuuni. Ani maniin deemaa tokkoffaan hundeefaadha ha maraattuu na godhe. Amma dhiifama eegoo waliin jenne gaa. Isin hundaa maraattuu na godhe. Du'aayi naa godhe fayyadamu. Hamtu sirraa akka wayya karaa mana naa deemi. Nagaan hayatiin gara. Rafee naa yaammataa iyyee. Bilbili yaammadhu. Ittillee ni muna kana kidha. Harkuu malee viidiyoo. Nagaan ta'a. Nagaan ta'a. Hayyee nagaatti. Bye bye. Bye bye.